Assalaamu alaikum. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan fayyaadha. Deebine gaarras deebine baga walitti deebine. Akkuma suuraa argaa jirtan kana guyyaa ahadaa jechuudha yookiin ammoo sandee galgala sa'aatii 4 akka sa'a biyya teenyatti shaayii booda jechuudha. Uummata keenya kan Baalee riraa 20 ol mootummaan nama nyaatan kuni qe'ee fi qabeenya isaanirraa facaasuudhaaf irra doorsisaa jiru kana akka isaan qe'ee fi qabeenya isaanirraa hin kaane sagalee ta'uudhaaf mana baabaa Sheeriyaat Gammadaa baabaa keenya Sheeriyaat Gammadaa yookaan ammoo tiktaakii isaanii jechuu kiyya tiktaakii isaanii irratti galgala hundi keenyaa'u aktiivistoonni keenya namni nu qabnu namooti ijoolleen nu qabnuu fi akkasuma namoonni hedduun guyyaa ahadaa jechuudha yookiin ammoo sandee galgala akka biyya teenya sa'aatii 4 shaayii booda achitti uummata keenya kanaa fi sagalee ta'uudhaa fi karoorfannee jirra akka nurraan hafnee wal malee hin qabnu nuti wal malee hin qabnu. Hawaasa kana akkuma 20 ol kan qabeenyaa fi jireenya isaanii guutuu mootummaan facaasuudhaaf deemu kana hambisuudhaaf sagalee waliin haa taanu wal malee hin qabnu. Uummata kana cinaa haa dhaabbannu isiniin jenna. Wal argaan teenya yoo rabbi jedhee sandee galgala mana baabaa Sheeriyaaditti inshaallah hundi keenya achitti wal geenya. Kan dhuftanii yaada kennachuu dandeessan saba keessanii sagalee ta'uu dandeessan dhuftanii carraa argatan jechuudha. Ol baatanii sagalee kennattanii yaada qabdan dabarfattanii kan sheer nu gootan sheeriidhaan qophaa'u kan laayikii akkasuma agartee mana kaapilinkii fi akkasuma mana bareechuudhaan nurraan hafinaa isiniin jenna. Nurraan hafinaa akka Oromootti hawaasni kun hawaasa uummata Oromootti waggaa 2 ol iyya dhabe jechuudha. Amma faayinalii kadhumaa dirqama agartee waan godhamuu qabu ni goona jechuudhaan wal mariidhaan gara hawaasa Oromoo bal'atti gabbahu deemna jechuudha. Guyyaan kun waltajjiin kun jechuudha guyyaan sandee yookaan ammoo guyyaan ahadaa kun Oromoo hundaaf banaadha. Iyyata hawaasni riraa Baalee uummata Oromooti iyyatee achitti nurraa dhagayuudhaaf deemtanii inshaallah Oromooti iyya hundi keessan invite taatanii jirtanii yaamamtanii jirtanii hawaasni keessan isin yaamaa jira akka nurraa hafne isiniin jedha kabaja waliini. Thank you so much.